Harkafuuni akka moltan kabajamtoota hordoftoota GMN irraa oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Lubee Girmaati. Finfinneetti sagalee dhukaasaa miseensota WBO dhageessisanii fi poolisiin dhiifama gaafate. Finfinnee naannawaa tokko tokkotti sagalee dhukaasa kaleessa miseensota waraana bilisummaa Oromoo waliigaltee araaraan booda gara giddugala leenjiitti imalaa turan dhageessisaniin rifaatuu uumameef poolisiin magaalichaa dhiifama gaafateera. Taatee kana hordofee paartiin Izeemaa ibsa baaseen hidhattoonni gara giddugala leenjiitti imaluu isaaniin dursa meeshaa waraanaa isaanii qaama nageenyaaf dabarsanii kennuu akka qabanii hubachiisee jira. Baajetni nyaata barataa yuunivarsiitii tokkoof ramadamuu guyyaatti birrii 22 irraa gara birrii 100tti dabalame. Barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessatti baratanii fi baajetni nyaata guyyaa kanaan dura birrii 22 ture gara birrii 100 akka ol guddatu taasifamu ministeerri barnootaa beeksise. Dabalataan filmaata nyaataa yookaan meenuu dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii wal fakkaataa akka ta'uu fi ogeeyyiin dhaabbilee barnoota olaanoo irraa babbahan hojjechaa jiraachuunis ibsamee jira. Ministeericha hojii gaggeessaan damee bulchiinsaa fi bu'uuraalee misoomaa Solomoon Abrahaam PhD akka ibsanitti daballeen baajata nyaataa guyyaa kan taasifame qaala'insa gatii nyaataa yeroo ammaa jiru irraa qorannoo ministeerichi gaggeesse irratti hundaa'uun jedhame. Akkaataa sirreeffama baajata haaraatiin dhaabbileen barnoota olaanoo akkaataa baay'ina barattoota qabaniin maallaqni akka kennamuu fi ibsamee jira. Yuunivarsiitiiwwan sababa qaala'insa gatiin sadarkaa barattoota isaanii soorachuu dadhabuurra gahuu ibsachaa kan turan fi caamsaa bara 2023 ministeerri barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa gabaasa paarlaamaatti dhiyeessaniin baajatni nyaata barataa tokko birrii 15 ture irraa gara birrii 22 dabalamus qaala'insa jireenyaa jiru waliin wal bira qabame yoo ilaalamu baay'ee gadi aanaa ta'uu himanii turan. Miseensonni jila biizinasii olaanaa mootummaa Riippaabilikii Cheek zooniiwwan adda addaa diinagdee boolii lammii fi qilixxoo daawwatee jira. Jilichi konkolaataa biyya keessaatti kurfeessuu, oomisha galteewwan wal'aansaa, daldalaa fi dameewwan wal qabatan biroo irratti bobba'uudhaaf abbootii qabeenyaa fedhii qabanii fi qondaaltota olaanaa mootummaa kan haammate ta'uun ibsamee jira. Hojii raawwachiisaa itti aanaa koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii Zaman Junaaddi onnachiistuuwwan zooniiwwan diinagdee addatti kennaman investimentii alaa hawwachuuf taasifaman irrattis ibsa kennaniiru. Sababa fooyyessii diinagdeen yeroo ammaa fedhiin investimentii alaa bal'aan mul'achaa jiraachuus kaasanii jiru. Miseensonni jilichaa gama isaaniitiin zooniiwwan addaa diinagdee daawwatan haala mijataa qabaachuutti dabalataan ammoo giddugaloota diinagdee biyyoota guddatanii waliin kan dorgoman ta'uu hubachuu himuun raagaan koorporeeshinicha irraa argame ni mul'isa. Trump godaantota seeraan alaa Ameerikaa hunda biyyaa baasuudhaaf karoorfachuu isaaniitu ibsame. Ministeerri biyya keessaa US akka tilmaametti lakkoofsi godaantota seeraan alaa US keessatti hanga guraandhala bara 2022tti miliyoona 11 akka gahu ibsee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa filataman Doonaald Tiraamp godaantota seeraan alaa US keessaa hunda biyyaa baasuudhaaf karoora qabaachuu isaanii beeksisan. Tiraamp kaleessa NBC News irratti akka dubbatanitti godaantota seeraan alaa US keessa jiran hunda biyya ari'uuf karoorfachuu isaanii garuu warra Dreamer jedhaman eeguuf waliigalteen hin taasisu jechuun Reuters gabaaseera. Tiraamp itti dabaluudhaan guyyaa jalqabaa aangoo isaaniitti gammachuu warra osoo hin ilaalin mirga lammummaa daa'immanii yeroo dhalatan dhabamsiisuuf karoorfachuu isaanis ibsanii jiru. Kaadhimamaa paartii Riippaabilikaa filannoo lammaffaa injifatee godaantota jumlaan biyyaa ari'uuf waadaa kan galan Doonaald Tiraamp boqonnaa guraandhala 20 booda battalumatti godaansa seeraan alaa akka balaa biyyaalessaatti labsuudhaan hojiirra oolchuudhaaf qabeenya mootummaa federaalaa irraa walitti qabuu jalqabus jedhamee jira. Ministeerri biyya keessaa Ameerikaa akka tilmaametti lakkoofsi godaantota seeraan alaa US keessa jiraatan hanga guraandhala bara 2022tti miliyoona 11 akka ta'u ibsee kan jiruu fi yeroo ammaa garuu lakkoofsi kun dabaluu hin oolus jedhamee jira. Karoorri isaanii godaantota waraqaa eenyummaa hin qabne hunda biyyaa ari'uu ta'uu isaa NBC Newsiin gaafatame Tiraamp nuti qabna jedhee yaada jechuun deebisanii jiru. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee afan waliin turtii gaarii.